Yaadni aartii uume, aartiin deebi'ee yaada uume, yaadni guddina uume, guddinni jiruu ilmaan dhala namaa fooyyesse jedhama. Ashama harka fuuni jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya. Kun Gadaa Digital Miidiyaadha. Dhalli namaa adeemsa jiruu fi jireenya isaa keessatti haala jireenya isaa fooyyessuuf wantoota balaa namarraan ga'uu danda'an irraa of eeguuf hawaasummaan yookiin gamtaan waliin jiraataa ture. Kunis qunnamtii waliin qaban, naannoo isaanii fi wantoota naannoo isaaniitti argama wajjin qaban dabalaa dhufsiise. Adeemsa kana keessa muuxannoo fi hubannoo naannoo isaanii wajjin qabanis dhawaataan guddataa deeme. Ilmi namaa jabana durii keessa holqa keessa jiraatee ollaa olii ta'ullee garuu wal amantaan hangas mara akkam turre seenaan ni hima. Akkasumas wantoota naannoo isaaniitti argaman balaa isaan irra geessuu danda'an qolachuuf jedhee gamtaan akka jiraatuudhaaf wantoota garaagaraa tolchaa yookiin midhaaksaa akka ture himama. Kanneen keessaa mukkeenii fi akkasuma immoo dhagaa lafeewwan adda addaa irraa wantoota jireenya bu'uura isaaniif ta'anis tolchee itti fayyadamaa ture. Hojiin midhaaginaa fi qindoomina ogummaatiin deeggarame kun guddina aartiidhaaf bu'aan inni buuse guddaa akka ta'e himama. Egaa qaroomina aartii fi guddina aartiif addunyaa kana keessaa biyyoonni lama kanneen dagatanii miti. Isaanis Giriikii fi Roomaa jedhamu. Gara Afrikaatti yoo imalle ammoo Itoophiyaanis wantoota ishiin hojjettuun baay'ee kan leellifamaa turtes ta'u sirnoonni darban akka hawaasni jiruuf jireenya isaa waliin hin geggeessinee fi aartii qabu akka kalaqatti jijjiiree waliin jiraatan akka hin taasifne dhiibbaan dinagdee fi hawaasummaa irratti taasifamaa ture. Haa ta'u malee biyyoota Afrikaa keessaa kanneen akka Masir yookiin Ijipti jedhamtan ammaa wantoonni isaan hojjetan hanga har'aas addunyaa irratti galmee seenaa irratti akka isaan yaadataman taasisee jira. Akka fakkeenyatti aartiin piraamiidootaa fi fakkiiwwan gamoowwan isaan bobbocanii hanga har'aas daawwiidhaaf waan ooluuf madda galii biyyattii ta'ee biyyattiin akka maqaa gaarii horattu taasisee jira. Egaa biyya kana keessatti yookiin biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti siidaan Aksum gamoowwan dhakaan bobbocaman kanneen akka Laalibalaa fi Masaraa Abbaa Jifaar kan yaadatamudha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo aartii isaa bocee kanaa walitti hojjechuu akka danda'u yeroo garaagaraatti qabatamaan agarsiisaa ture. Sirnoonni nafxanyaa jaarraa 17 duras uummata kana akka isaan miidhaa turan himama. Egaa uummanni Oromoo kalaqaan dorgomaa akka hin qabne biyya kana keessatti taateewwan yeroo ammaa mul'ataa jiran fakkeenya ta'uu danda'u. Egaa kalaqa qofa osoo hin taane uummanni Oromoo kun waa uumuu qofaa fi osoo hin taane waan haaraa kalaqee addunyaadhaafis gumaacha inni taasisu waan guddaa akka ta'etti fudhatama. Haa ta'u malee sabni Oromoo kun akka biyyatti akka ilaallee fi biyya qaba jedhee mataa ol qabatee hamilee horanneef dabni adda addaa itti hojjetamaa ture. Daboota irratti hojjetamaa jiran keessaa hayyootaa fi gootota akkasumas immoo qabsaa'ota yeroo garaagaraatti adamsuudhaan lubbuu baasaa akka turanis himama. Egaa kabajamtoota keenya hawaasni fayyaa fi nagaa yoo jiraate aartii isaa guddifataa ogummaa gaarii qabuun ofis tajaajila jedhama. Uummanni Oromoo nagaa fi jireenya isaa akka geggeeffatuudhaaf carraan kennameef baay'ee xiqqaa ture sirnoota darban keessatti. Haa ta'u malee sanuma keessa dhaabbatee uummanni Oromoo afaan isaa akka guddifatu eenyummaa fi seenaa isaa akka ilmaan isaa barsiifataa ture himama. Kanneen keessaa ogummaa aartii kan ittiin barsiisaa tures Afoola jedhama. Afoola keessa durdurii hibboo fi mammaaksi adda dureedhaan uummanni Oromoo waarii yeroo walitti taa'u seenaa ilmaan isaa akka barsiisaa ture himama. Kana keessatti ogummaa aartiitiinis akka of guddisaa turan himama. Egaa aartii yoo jenne waan muuziqaa fi walaloo fi wantoota muraasa qofaan daangessuun hin danda'amu. Akka hayyoonni jedhanittis aartii jechuun hunda galeessa waan kalaqa haaraa irratti bu'uureffatee fi kalaqa durii haaromsanii ittiin of jiraachisuudha jedhama. Uummanni Oromoo kalaqa baay'ees kan qabu waan ta'eef kalaqoota dur jiran sana immoo
ofii isaa baratee ilmaan isaas barsiifataa jireenya ittiin geggeeffataa akka ture himama. Egaa Oromoon loon yeroo tiksus akkaataa itti tiksuu fi dabaree ittiin tiksuu fi maqaa ittiin tiksu qaba. Adeemsa kana keessatti ammoo aartiin deeggarama. Aartiin waa hunda Oromoo ummatoota gaanfa Afrikaa jiran kana keessa ummanni qaroomina sirna dimokiraasii amma Ameerikaan ittiin bultuuf gumaache ummata Oromoo akka ta'e seenaan ni hima. Ummata Kuush keessa ummata aadaan badhaadhee fi seenaa fi aadaan inni qabu himama. Egaa baay'inaa fi ogummaa inni qabu kanaaf diinni waan itti naafaa turee fi isa balleessuudhaaf hirriba malee bulaa akka turanis himama. Aduaniif haarebamanii akkasuma biyya haa baqfamanii malee ummanni Oromoo sirnoota nafxanyaa mataa isa gadi qabachiisuuf jedheef yeroo takkas jilbiiffatee hin beeku. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya waa'ee ogummaa gaarii yookiin faayin aartii akkasuma immoo waa'ee aartii gadi fageenyaan ilaaluun erga hin hafne aartii iddoo afuritti qoodani. Ummanni Oromoo dameewwan aartii kana keessas ga'ee wanti inni ittiin hojjannee fi hin milkoofne akka hin jirre himama. Egaa dameewwan gurguddoon isaa wixinee yookiin drawing kan jedhudha. Lammaffaan ammoo diba halluu painting kan jedhudha. Inni sadaffaa bobboca yookiin sculpture kan jedhudha. Inni arfaffaan immoo ogummaa mantassaati. Egaa kana keessatti ummanni Oromoo wantoota garaagaraa hojjetaa tureen kan milkaa'aa ture akka ta'e himama. Egaa hordoftoota keenya ogummaa aartiitiin ummanni Oromoo wantoota inni hojjetaa ture akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Yeroo duulli garaagaraa irratti taasifamaa ture walaloo fi yeedaloo midhaasee aartiin faayetti uumee akka ofirraa qolataa ture himama. Kana keessatti Rifaatuu Diinattuuma. Egaa jireenya isaa keessatti aartiidhaan daboo yeroo ba'u wanti inni isa jalaa dhokatus hin jiru. Baay'ee itti hidhamee aartii fi eenyummaa isaa hardhaan gateera. Egaa dhaloonni ammaa eenyummaa qabsaa'onnii fi gootonni dur ittiin as geessan kana aartii isaan kunuunsanii nu biraan ga'an kana bifa kamiin kunuunsaa jirra? Akkamitti ammoo kunuunsuu qabnaan dhaamsa guyyaa har'aa sagantaa kanaaf isiniif qopheesse. Egaa jaalatamtoota keenya namoonni ogummaa aartii kallattii tokko qofaan laaltanis kanarraa waa baay'ee hubattani. Aartiin waan hunda Oromooti. Egaa ummanni Oromoo jaalalaa fi fedhii aartiif qaburraa kan ka'e aartii akka ilma isaa yookiin ilmoo isaatti ilaalaa akka ture himama. Kanarraa ka'uudhaan afoolli Oromoo lubbuu horatee akka har'a ga'uuf ga'een aartiin taphate guddaadha. Aartii kana keessatti gammachuu fi gadda isaa ibsataa ture. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin har'a isinii qabanne kanan gammaa dhageettani. Egaa bal'ina isaa immoo yeroo biraatti kan isinitti himnu ta'a. Namoonni chaanaalii kanaaf maatiin taane maatii ta'uudhaan iddoo bilbilaa sana subscribe godhaa. Torban jaalalaa isiniif haa ta'u.